dubbiin Finfinnee filannoonis hin furamtu. Wacaanis hin furamtu. Baalaadaraa fi jinniinis hin furamtu. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabnu. Akkasumas Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaa fi bakka sabaaf sablammoonni baay'een keessa jiraatanidha. Waan lama dhugaa lama araarsuu qabdi Finfinneen. Abbaa biyyummaa Oromiyaa, abbaa biyyummaa Oromoo, aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mirga jiraattota magaalaa kanaa bifa jiddugaleessa godhateen deebi'uu danda'uudha qabdi jechuudha. Faayidaa addaa Finfinnee walii wal qabsiisee dhimmi kun dhimma ajandaa guddaa siyaasaa naannoo keenyaati. Dhimma bubbulee ajandaa hawaasaa hundaa, ajandaa uummata Oromoo, ajandaa dhaaba keenyaa mootummaa keenyaa isa guddaa tokko waan ta'eef qalbiidhaan laaluun gadi qabanii bishinaan ija siyaasaatiinis ija seeraatiinis ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef ofitti deeffannee ogeessonni seeraa kanarratti hirmaatanii akka hojjetan akkasumas immoo waan hojjetame kanarratti immoo hoggansi siyaasaa keenya dhimma kanarratti obbaalli akka inni mari'atu goonee jirra dhihoo kana. Dhimma nama lama nama sadiin hojjetamu otoo hin ta'in nama 10 hojjetamu otoo hin ta'in dhimmi kun dhimma ajandaa uummata Oromoo isa guddaa tokko waan ta'eef qalbiin ilaaluu waan barbaaduuf ija ogummaatiinis ilaaluu waan barbaaduuf ogeessota seeraa garee tokko dhaabnee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojjetamee hoggansi keenyas dhimma kanarratti mari'ate murtii keenya ta'uu akka keenyatti murtii keenya ta'uu sagalee keenya irratti laannee guyyoota 2-3 kana keessatti gara dhimmi ilaallatutti akka inni deemu gara keenyaan dhimma kanarratti xumurree jirra. Yaadi nuyi dhimma kanarratti faayidaa addaa jedhamu Finfinnee irratti qabnu kanarratti yaadi keenya kana jennee murtii hunda keenyaas goonee hoggansi kanarratti gahee qabu qooda fudhachuu qabu hundi irratti hirmaatee mari'atee kan yaada qabnu dhiyeessuudhaaf qopheessinee jirra. Guyyoota 2-3 kanatti keessatti qaama dhimmi ilaallatu gara federaalaatti darbee sana keessatti immoo waan nu ilaallatu irratti dhimma keenya jenne kanarratti immoo negoshiyeet godhuu dibeet godhuu kan itti aanee ta'u